nama jaallattanii nyaata lagattanii mataan sin dhukkubee hirriba dhabdanii argitanii beektanii jaalala akka nama godhuun beektanii silaa jechuudha. Jaalalloo kanatti yaaddee karoorfattee miti kan jaalalli si qabu tasa si qaba jaalala. Mubaarakiin jaalladhee maraachuuf hirriba dhabaan jira. Jireenya namni ajjirraa birri nuti argitanii nu waswaasina yaa wasnaata taqutuna. Dalagachuu dadhabeera. Amman kirooroksii kana dhuguuf yookaan Mubaarakiin naa barbaaddanii waadaa naa gashaani. Jaalala miti elektirikiin sin qabu ana sin Kala lati dhiira fi elektirikiin sin qabu elektirikiin sin qabu la elektirikiin sin qabu utuu bitamuu ta'e koo silaa bareedam gabaa keessatti ilaalatanii bitattu kun bittaa miti gaafa dirhama kuma tokko ergite assalaamu alaykum bilookiidhaati. Nan jaalladheen dhuguman jaalladheen qoosaa sinitti hin fakkaateen waan jaallatamu danuu qaba. Hin jaalladheen hin maraachaa fi jira jechuudha. Dhugee sinitti agarsiisu muunaa fiddu kirooroksii kana gixxum godhee dhugee gaggabee sinitti agarsiisu nan jaalladheen wallaahi. Sila jalaan kun birrii malee ta'uu qoy birrii malee ta'uu jaalalli dhugaa birriin barbaadu yaa jala keenya jaalalli dhugaa yaa giiftii koo isiin wallaggittiin Mubaarakiin jaalladhe jettu ansumuun sirran barbaadu kottu kayroo sin fuudha waliin jiran. Duudee amma saantii maal falleegin? birrii irraa barbaadu. Duudee tokko sirran barbaadu. Jaallatee jada sitti mee hasaase jaallatee zamiti jaalala naraase na beeki na fubaddu laali mee miloko jaallataan jibbuna